Yoo yaashama akkam jirtu nagaaf jaallee waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. An Boonsaa Addisuu Guuteedha. YouTube channel kanarratti kanaan dura seenaa Amaanu'eel Amoos kutaa tokko kaasee hanga torbaatti isiniif dhiyeessuun koo ni yaadatama. Har'a immoo kutaa 8ffaa seenaa dhugaa jireenya namaa jijjiiruu fi dhuga ba'umsa bareedaa seenaa Amaanu'eel Amoosin isiniif dhiyeessaa. YouTube channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Maatii keenya kan taatan immoo viidiyoo kana like fi comment gochuudhaan namoota bira baay'ee akka ga'uuf nu deeggaraa isiniin jennaa. Aga dhumaattiyyuu nu waliin ta'a. Seenaa Amaanu'eel Amoos kutaa 8ffaa. Haalota waldaa kiristaanaa keessatti ta'an The Church Event and the Satanic Revenge. Guyyaa itti aanu guyyaa jimaataa bakka kadhannaa bulanii kadhatan gara waldaa kiristaanaatti na waaman. Anis hojii nuuf kenname keessaa mana sagadaatti hirriba namootatti buusuu gargar qoqqooduu wal dhabsiisuun hojii keenya waan ta'eef ka'ee deemeen sagantichi faarfannaa faarfattootaatiin jalqabame. Faarfannichis humna gooftaa Yesuusiin ala humni biraa humna sobaatii Yesuus jabaadha kan jedhu ture. Nutis isa kana isaan waliin faarsinee yeroo kana garuu kolfuun jalqabe. Maaliif kolfite yoonaan jettan faarfattoota nu dura dhaabbatanii faarsan keessaa persentiin 75 cubbuu hojjetaa warra tajaajilan akka ta'an hafuuraan argaan ture. Warri kun haala salphaan harka kiyya keessa akka seenan argeen. Maaliif jennaan cubbuu hojjetaa jiraatu cubbuu isaaniis araara galanii cubbuurraa hin fagaatan waan ta'eef namni jireenya cubbuutiin deddeebi'u kamiyyuu haala salphaa ta'een harka keenya seena. Cubbuun araara hin galamin kamiyyuu nuuf akka balbala seensumaati. Anis kokkolfaa isaan wajjin harka dhaawaa faarsuun jalqabe. Asirratti waa tokko hubachiisuun barbaada. Kiristaanonni yeroo hundumaa kadhannaa araaraatiin yookaan qalbii jijjiirrachuutiin sagantaa isaanii jalqabuu akka qaban dubbachuun barbaada. Yoo cubbuu isaanii araara galanii dhiiga Yesuus Kiristoosiin of qulqulleessan ergamoonni seexanaa kamiyyuu humna dhabuu lafa sanii baqatanii ba'u. Bakka cubbuun hin jirretti seexanni humna hin qabaatu. Humni waaqaa dhugummaa fi gufuu tokko malee gidduu isaanii jiraata waan ta'eef sagantaa kana irratti dhiibbaa tokko malee hojii kiyya hojjechuun jalqabe. Namoonni muguu rafuu jalqaban. Kaan ijoollee taphachiisuu, kaan moobaayilii yookaan geemii taphatu, kaan waliin haasa'uu, nama hamatu, kaan waa biraa dubbisuu, kaan sagantaa dhiisee ba'uu, warri hafan hafuura dadhabaa tokko faaruu faarsuu jalqaban. Wanti hundumtuu gara badee yookaan akka hin taane ta'e. Namoonni baay'een akka sagalee waaqaa hin dhaggeeffanne gochuudhaan guddaan milkaa'e. Antooniin waa'ee kiyya isaanitti himee ture waan ta'eef halkan sana sa'aatii 2tti naaf kadhachuuf na beellaman. Akkuma sagantaa sanatti seeneen dhiiga Yesuusiin waamaa kadhannaa jalqaban. Anillee humna dhabeen haala kiyya hundumaa itti hime. Ani miseensa ergamoota seexanaatii hojii isaaniin hojjedhaa maaloo naaf kadhadhaa bilisa na baasaan jedheen. Kana yaadadhee osoo hin ta'in tasumaa afaan kiyya keessaa baheeruun arge. Sababni isaas bakki dhiigni Yesuusitti jirutti afurriif ergamoonni seexanaa dhaabbachuuf dhoksuus hin danda'ani. Isaanis walii galanii humna ergamoota seexanaa waan hidhaniif humna kamiyyuu argachuu hin dandeenye. Sababni isaa walii galanii humna keenya hidhaniiru waan ta'eef. Kiristaanonni gaafa kadhatan jireenya qulqullummaatiin jiraatanii tokkummaa qabaatanii yookaan walii galanii yoo kadhatan aangoo isaaniif waaqarraa kennameen yoo humna keenya hidhan nuti socho'uu hin dandeenyu. Dhokachuus jalaa miliquus gargaarsa argachuus hin dandeenyu. Yeroo kana obboleettiin tokko kaatee dhaabbattee hafuuraan akkas jette. Namoonni kana godhuuf hin mallee asii garas hin dhiyaatinaa jette. Garuu waan ishiin jedhuu barbaadde kana namoonni baay'een hubachuu hin dandeenye. Kiristaana cubbuun jiraatu tokkoof seexana baasuuf yaaluun baay'ee bala cimaa qaba. Booda irra namoonni baay'een ba'anii adeeman. Namoonni muraasni garuu naaf kadhachuuf dhufan. Yoo isaan maqaa gooftaa Yesuusiin waamanii yoo isaan maqaa Yesuus gooftaatiin jedhanii naaf kadhachuu jalqaban sagaleen diw jedhus keessa kiyyaa dhaga'amuu jalqabe. Sana boodas lafarratti hin kufe. Yoosuma hafuurotni balali'oon keessa kiyyaatti socho'uu jalqaban. Anis garaa kiyyaan lafa jala lo'uun jalqabe. Haala ani keessa jiru kanas isaan hafuuraan hubachuu hin dandeenye. Itti fufees humna addaatiin guutameen lafaa ka'ee dhaabbadheen isaaniin loluun jalqabe. Hafuurri hamaan yookaan xuraa'aan muraasni na keessaa ba'ee warra kadhataa jiran keessaa isa tokkotti seene. Namni sunis ana fayyisuuf jecha isaanitti galagalee loluu yookaan tumuu jalqabe. Namoonni kaanis isa waliin yeroo fixuu hin barbaanne. isaa fi warra biraa kan sodaatan kutaa san keessaa baasanii gara kutaa faarfattootaatti galchuun balbala itti qollofanii yookaan cufan.
Haalli kun hamma ganama sa'aatii tokkotti itti fufe. Gara ganamaattis qaamni kiyya waan dadhabeef nan callise. Yeroo kanas waan kadhannaa irra jiran kun maqaa keessan dubbadhaa isin eenyu jedhanii iyyaan na gaafachuu jalqaban. Ani garuu calluma jedheen baay'ee na gaafatanii deebii narraa dhaban. Isa booda afurichi ishee gadhiiseera jedhanii kadhannaa godhannee gargar bahane. Ani garuu foon kiyyaan baay'ee dadhabe waanan tureef amma dallaa mana sagadaatti gadi ba'utti hin dandeenye baay'een dadhabe. Garuu akkuma ta'ee gadi baheen akkuma dallaa sana keessaa baheen garuu humna argadheen kun waan ta'eef afurri seexanaa muraasni narraa bahanii turan gara kiyyatti deebi'uu isaaniitiif. Sana booda warra waldichaatti tajaajiltoota sanatti baay'een aare. Haalota baafachuun qaba jedheen murteeffadhe. Warri kun na arrabsaniiru jedheen of amansiise. Kanaafuu gara Leegoositti deemeen humna dabalataa fudhadhee miseensota waldaa kanaa hundumaa irratti haaloo ba'uuf murteeffadheen ba'e. Kun kutaa 8ffaa seenaa Amaanu'eel Amoos ture. Kutaa itti aanutti kutaa 9ffaa isiniif dhiyeessinaa. Agarsiistuu nagaa Waaqayyootiin nuuf tura. Raayota singeenye gatiidhaan nuuf meerraa. Dhiiga nuuf lolee atsamiin daagannaa. Waan Yesuus nuuf ta'e barumaan yaadannaa. Sitnaaf waaqa sinnaaf waaqa sinnaaf waaqa sinnaaf waaqa Yesuus sinnaaf waaqa sinnaaf waaqa sinnaaf waaqa sinnaaf waaqa sinnaaf waaqa Yesuus sinnaaf waaqa sinnaaf waaqa waaqa biraa hin qabnu isa du'a beeku haleluuyaa sinnaaf waaqa salphachuu isaatiin ulfinat saamneerra raayota singeenye gatiidhaan nuuf meerra. Dhiiga nuuf lolate atsamiin daagannaa. Waan Yesuus nuuf ta'e barumaan yaadannaa. Salphachuu isaatiin raayota singeenye gatiidhaan nuuf meerra. Dhiiga nuuf lolate atsamiin daagannaa. Waan Yesuus nuuf ta'e barumaan yaadannaa. Haleluuyaa. Jaalalli kee hundaan oliite lubbuu keenya amma naaf kennitutti maal jaalalli kanarra caalu Yesuus koo eenyuun si mala. Jaalalli kee hundaan oliite haleluuyaa. Lubbuu keenya amma naaf kennitutti maal jaalalli kanarra caalu Yesuus koo eenyuun si mala. Jaalalli kee hundaan oliiti jaalalli kee hundaan oliiti haleluuyaa. Lubbuu keenya amma naaf kennitutti
anarrachar. Aleluya. Jesús ko niño isimada. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Jesús ko takwa hunde senako sinan parede daganterako simpe ulfata